fayyaa daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qabu. Hordoftoonni amantaa musliimaa marti baga ayyaana arafaan isiniin ga'e isiniin jecha oduu ONN isinitti himaa oduu waliinan Geetoo Alamaayooti. Ayyaanni Iidal Adhaa kan bara kanaa boruu kabajamee oola. Ayyaanni Arafaa yookaan Iidal Adhaan kan bara 1445ffaan dilbata boruu Itoophiyaa keessatti kabajamuuf jira jedhameera. Muummicha Ministeeraa Abiyyi Ahmed dabalatee pirezidaantonni naannolee gariin har'a hordoftoota amantichaatiin baga nagaan guyyaa qulqulluu kana nagaan geessan jechuun hawwii isaanii dabarsaniiru. Poolisiin magaalaa Finfinnee ammoo sirna ayyaana Arafaa isteediyeemii Finfinneef naannolee isheetti eegalamee haga xumuramutti karaa konkolaataa cufaa ta'an adda baasee ibseera. Ayyaanni sun akka nagaan xumuramuu fi karaan akka hin cufamne taasisuuf boruu barii sa'a 11 irraa kaasee haga xumura sirnichaatti karaan konkolaataa Finfinnee keessaa gara isteediyeemii geessu marti kallattii hundaan akka cufamu hunduu beekaa jechuun poolisiin Finfinnee FB isaa irratti har'a beeksiseera. Sirni hajii kan 1445ffaan har'a Saawud Arabiyaa keessatti bifa waan eegalameera. Kabajni ayyaana Arafaa yeroo 1445ffaan har'a magaalaa Makkaa Saawud Arabiyaa keessatti geggeeffamaa ooleera. Sirna qutubaa kana kan hordofuu fi addunyaarra hordoftoonni amantichaa kitila tokkoo fi walakkaa caalan Makkaa ga'aniiru. Sirna ayyaana Arafaa kan afaan Arabaan darbu bara kana uummata biiliyoonaan akka dhaggeeffatamu taasisuuf gara afaanota 20tti akka hiikamu bulchaan masjiidota Harmaayin Sharifeen sirna sana irratti ibsaniiru. Galgala kan haajonni Makkaarraa gara gaara Miiniitti imala ni eegalu jedhameera. Amantaan Islaamaa kan ajaju 5 keessaa tokko hordoftoonni amantichaa humni isaanii hayyamnaan sirna kadhannaa hajii irratti argamu kan jedhudha. Komishiniin mirga namaa kan mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti mirgi namaa sarbamaa jira jedhe. Komishiniin mirga namaa mootummoota gamtoomanii sababa lola godhamaa jiruun mirgi namaa Itoophiyaa keessatti sarbamaa jira jechuun beeksiseera. Komishinichaa kan ta'an Volker Terkii qaamotni wal waraanaa jiran hundi mirga namaa akka eeganiif yaadachiisaniiru. Biyya kana keessatti gareen wal waraanaa jiran marti rasaasaan osoo hin taane gadi ta'anii mariif elaameetiin rakkoo qaban furachuu qabu kan jedhe Volker namoota nagaaf eegumsa akka taasisaniif gaafataniiru. Warri sarbama mirga namaa raawwatan akka seeraatti dhiyaataniif qorannoon barbaachisu guutuun akka taasifamuuf dabalanii gaafataniirus. Labsii yeroo muddamaa naannoo Amaaraa fi akka barbaachisummaa isaatti bakkoota biroofis jedhamee ba'ee ture waan xumurameef namoonni isa keessa qabamanii hidhaa jiran hiikamuu qabu jedhaniiru. Dhaabbatni mootummoota gamtoomanii akka lakkoofsa Giiziitti amajji 2015 haga amajji 2016 waggaa tokko keessa sarbama mirga namaa Itoophiyaa keessatti raawwatameera jedhe bal'inaan gabaasa qorannoo isaa dhiyeenya kana baasuun kan yaadatamudha. Yuunivarsiitiin Aviyeeshinii Itoophiyaa barattoota isaa leenjisaa ture 787 har'a eebbisiise. Dhaabbata daandii qilleensaa Itoophiyaa jala kan jiru Yuunivarsiitiin Aviyeeshinii Itoophiyaa barattoota 787 ogummaa garaa garaatiin leenjisaa ture har'a eebbisiisee baaseera. Yuunivarsiitichi barattoota kana ogummaa xiyyaara oofuu, xiyyaara suphuu, xiyyaara keessatti imaltoota keessummeessuu fi daldalaatiin leenjisaadha kan ture. Daandii qilleensa Itoophiyaatti hoogganaan damee bobbaa hojii obbo Rattaa Malaakuu fi eeggataa pirezidaantii Yuunivarsiitii Aviyeeshinii Itoophiyaa Kaasee Imaam sirna eebba sanaa irratti warra argamanii haasawaa godhanidha. Industirii daandii qilleensaa addunyaa keessatti immoo kan Afrikaa keessatti yuunivarsiitii ogeessota gahoo ta'an baay'ee leenjisee gabaatti galchaa jiru jedhameera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa akka addunyaatti damee balaliinsa isaa fi baay'ina xiyyaara isaa dabalaa jira. Lolli Sumaalee fi Affaar gidduu balaa guddaa qaqqabsiisaa jira jedhe Komishiniin mirga namaa. Lolli daangaa Sumaalee fi Affaar irra jiru akkaan isa yaaddessuusaa Komishiniin mirga namaa Itoophiyaa beeksiseera. Lolli saboota kana gidduutti godhamaa jiru lubbuu qaama namaa akkasumas qabeenya irra balaa guddaa geessisaa akka jiru odeessaa argadheera jedhe komishinichi. Humnootni nageenya eegan kan naannolee lamaanii dabaree wayita walitti dhukaasan namootni nagaan qe'eef qabeenya isaanii irraa akka buqqa'aa jiran qondaaltonni naannolee lamaanii mirkaneessaniiru. Naannoleen lamaan daangaa irratti erga wal loluu eegalanii kan bubbule ta'us eebila darbe keessa maanguddummaa mana maree dhimmoota islaamummaatiin lolli dhaabbatee ture. Lolli sun amma deebi'ee ka'ee miidhaa geessisaa waan jiruuf mootummaan federaalaa walakkaa seenee lola akka dhaabsisus jechuun komishiniin mirga namummaa kun ibsa baaseen gaafateera. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaafoosaan pirezidaantii Afrikaa Kibbaa ta'uun irra deebiin filataman. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa mootummaa wal ijaaruuf waliigaluu isaanii hordofee paarlaamaan biyyattii Siriil Ramaafosaa irra deebiin pirezidaantii godhee file. Waggoota 30 waliif Afrikaa Kibbaa olaantummaan bulchaa kan ture paartiin Neelsan Maandeellaa filannoo kana irratti sagalee harka 50 ol argachuu hin dandeenye.
paartii Afrikaa Neeshin Koongireesitti aanee sagalee guddaa kan argate paartii Dimokiraatii Alliyaansii fi paartiiwwan kaan mootummaa waloo ijaaruuf waliigaluu isaanii akka milkaa'ina guddaatti jajamaa jiru. Pirezidaantii Siriil Ramaafoosaan filamuu isaanii ilaalchisee dubbii taasisaniin mootummaa waloo haaraa hundaa'etti gammaduu isaanii ibsanii gaggeessitoonni wal ta'anii faayidaa lammiilee biyyattii hundaaf akka hojjettan uummanni nurraa barbaadaa jedhan. Paartiin biyya bulchuu Afrikaan Naashinaal Koongirees waggaa 30 booda sagalee harka 40 qofa argachuu isaatiin paartii kamii wajjin tokkummaa uuma kan jedhu yaaddoo ture. Keessumaa sagalee harka 30 argachuun lammaffaa kan ta'e paartii Dimokiraatik Alliyaans wajjin ejjennoo siyaasaa faallaa qabaachuu isaaniin bifa kamiin tokkoomuu irratti falmiitu ture. Siriil Ramaafoosaan pirezidaantii ta'anii akka itti fufan filamuu isaaniin hojii itti aanuun kaabineewwan waliin hojjetan muuduudha. Kaabinee isaanii haaraa muudan ammoo paartiilee waliin mootummaa waloo ijaaruuf waliigalan keessaayis kan filatan ta'a jechuudha. Daawwattoota keenya oduu keenya har'aaf qabanne kanumaan xumurree jirra. Irra deebi'uun baga ayyaana Arafaan isin geessiniin jenna. Turtii gaarii qabaadhaa.